of beektu ofiin dalagataa jirtaa nama haasa'ee haasa'anii nama walii galu sii galee kamtu akkasii fayyadu akkasii fayyannee adda baasii beeku bakka kun bareeda barsiifamma wanti biraa wanti si barbaachisu tokko iyyuu hin jiru. Plus dammoo akkaawuntii akkuma jalqaba maakiin siin jettee akkaawuntii dalagaa kophaatti isa qaddu Oromoon si jaalata kun akkuma arginu kana barsiisi kophaatti akkaawuntii san tan dalagaa ta'eetii godhiin. Okay? Akkaawuntii kana qabadhu kan Oromoon ittiin si beeku. Cinaatti tokkollee yoo badu tokko waan hin banne wayii. Argite akkaawuntii kana kan dalagaan godhin kun gorsa mataa kiyyaatti akka fedhetti fudhadhu ati. Akkaawuntii biraa banii isa barsiisa akkanatti of cinaa laayivii kanaan gali saniin ammoo fooloo godhaa kanaan itti ni jedhaa jettaan. Sanii asanaan achi nama hunda faana viidiyoo waraabin. Nama si fayyadu namni bar nama keessa nama jira hin beeksisa miti. Nama yoo kuftu bakka kufaatii keetii dhaqee si fuudhu san kan bakka kuftetti si dhiitu osoo hin taane yoo barbaaddu sa'aatii barbaaddu sanitti nama si faana argamu nama siif falmu. Nama fuuldura kee dhaabbateetu harka si qabu itti dhiyaatta malee maal sana ta'eef foolowarsiitti siin funaannata namni of hin beektu moo ati? Innaa kanumaa galatooma bakka. Dhugaa yaa sooreen illee reefullee wal barree ammas maraa amma maa kushaadhaan wal barree kana yaa walirraa fagaannu ammas wal baruu dhiisnu malee amma dhugaa dubbannoo ta'e reefu wal barree garuu amma wal barreetti baay'ee nama na gorsitu. Nama asittillee na jajjabeessitu dhugaa dheengadda mana shimaa kushaa mana isaanii dhaqeen tureeyyuu dheengadda. Innaa mana obboleetti kootii olee waan hangalee tokko natti fakkaate. Ishiittillee hin himne garuu dhugaa mana obboleettitti jaashuma dhumaa dhaqee olee tokko nu fakkaate. Dhagee nama na gorsitu osoo hin ta'in gorsa kan kee fudhadheetiin jiraa jeen. Gorsa kee fudhadheeraa. Kana booda kan na baasne illee guyyaa sadeentu na barsiiseerti. Waan baay'ee na barsiisetti guyyaa sadeentuun dhugaa rabbii gaayis waan baay'ee tokko na fuuldura godheera. Akkuma sooreen jette warri duraan afaan ashqabbataa turan waan meeqa wajjin ta'a turre ayizoosh kan naan jedhe hin jiru kasiimi baasee naa kennuu miti ishiin illee agartee ofuma isaadha oolmummatu waan hundumaa naa xumure galata isaa waan sana ta'uu isaadha. Salammataa immoo wanna darbeerraa barachuun dirqama koodha. Akkas hundaa dubbachuu yoo baannee በነገራችን ላይ ቲክቶክ ኮራ ሲም ካርድ ኮ ሪሙቭ ጎደተናል ሲም ካርድን ቀቡ ጀናን ካንኮራ ሪሙቭ ጎደን ቲክቶክ ኮራ ሪሙቭ ጎደ አማስ ተከሰደ እንዳ ስክሪንሾት ይጅረ ስለታይቡ ካንኮ ካነሸረት ጉት ሲም ካርድ ኮ ስለባርባዶ ጀቹዳና ላኮፍሰ ኮ ጀቹዳ ብሬን ለኒ ቤካ ብሬን ወጅን ፈንገዳ አርጌ ጅራ አን ማሊ ፈከተን ቤኳ አን ጆለን አማር ከጫሉ ጆለን ማስከዘ ሲም ካርድ ብሪ ኮ ይከኑ ቪደንደ ሳልፋዳቹ ቲክቶክ መቆፋ ብላ ቲክቶክ መሳሰነት ደብሱራ ባየር አክሳ ቱሬ ሲም ካርድ ከዛ ዱማራ ዋናን ጎዱ ምናናን ካንኮ ቲክቶክ ኮራ ሪሙቭ ጎደ ዳቄ ካን ሸረት ጉት ሰና ቦደ እርጋ አሰብትና ጎደ ቆጀቹዳና ታውን ቀቡ ገሩ ባየ ተቆጀቹ ዱጋ ዱባቹፍ እና jechuun yakka baay'ee ittiin hojjetama Dubaay keessatti siim kaardiin kun waan beekamuudha garuu biiftuun immoo intala sabaati intala uummanni kun jaalatu intala waan akkasii gootii laata jettanii sodaattanii miti kan itti fammastan guutuun kaleessa kan namni sadi silaalu har'a nama 300tu silaala sababa intala tanaati kana osuma argitanu ittiin jijjiiramtanii ittiin dalagattaa namni silaalu duwwaa miti ittiin jijjiiramaati irree jirta argite dalagaa mataa keetii jireenya mataa keetii ittiin jijjiirachaa jirta intala kana siim kaardii birrii kudhanii baastanii kennuu dhabuun jechaan bakka nama walnu madaalchise dhugaa waaqa jiraata namni sadarkaa akkamiitirra gahee jedhee akkan yaadu na godhe jechaadha. Amma asitti innaan ba'ee dubbadhu nama hedduu na jibbuu danda'a sun dantaa mataa kiyyaatii miti sii galee abbaan fedhe na jaallatee na dhiise jireenya kiyya irratti waan an dabalu waan an godhu waallee naan godhu jechaadha. Ishee sanii garuu warri akkasitti viidiyoo faana hojjetanii maal jettaniitoo sheedhaan fammastanii waanuma xiqqoo kana osoo gootanii fi bareeda yoo sa'aatii kana bira dhaabbachuu illee baattan jechaadha. Kalatoo maama kunaa jiraadhu shi jabduuti yanaa jiraadhu geetaan amman illee naaf jiraadhu jecha siin qabu geetaan naaf jiraadha lamaan keessanii geetaan gaayisisin illee namni kunii fi 800 as teessanii alaaltan kun akkuma maatiin jettee ani ajandaa maleedha Oromoon kun akkasumas na jaalattaniiti jaalala keessaniif dhugaa rabbi jecha siin hin qabu ijoollee baay'een immoo baay'ee nafaana cinqamaa turtan geetan baay'ee ijoolleen keessattuu qimamoonni mana madaamii jecha saniin qabu baga gammadee odoon ta'in baga gammanne hundi keenya wajjuma maaliif baay'een keessan geetan kan bu'aa faana haasaa ture jira
Dhagaye amma akkaawuntii lammaffaa saniin jabanaa beeksistu akkaawuntii lammaffaa saniin beeksisi. Eshi. Kun akkaawuntiin kan jabanaati miti dhiifama yaa abbaan suuqii saniin beeksisi. Dammoo dalagaa gisee seentuu gisee dalagaa san seentu jechuu beeksisaa hojjedhaa itti mika seente. So tirfiidha beeksisaa jirtaa miti. Akkasuma Beeksisa keessa hin jiru. Beeksisa waliin galu. dalagaan kan kee beeksisa keessa hin jiru jechuudha. Osoo mana madaam seente waan beeksistu hin qabdu. Ustee dalayte jechuudha. Kanaafuu waan feemasii taate qofaaf asirratti ol qabdee beeksisuun sirra hin jiraatu. Garuu yoo kaaka beeksistu taate immoo sigalee akkaawuntii lammaffaatiin beeksisi. Maaliif kana siin jeeni beektaa? Ammas deebitee sirraa yoo gubate yoo boochu kadara ummatuma kana sigalee namni boocha kee fedhu hin jiru sigalee miti. Ammas boochee cinqamtee ammas rakkoo keessa seentee ummanni kunis yoo hin cinqamurra akkaawuntii lammaffaa baniiti beeksisa barbarree shiroos waan beeksistu hojii hojjettu. Silaa hojiin kan kee dirqamaa miti beeksisuun ati beeksisa irratti akkuma boonasiitti beeksisaa waan jirtuuf lammaffaa irratti beeksisi akkaawuntii kee irratti. Sigalee miti. Eshi. Akkasi. Eshi. Akkaawuntii lammaffaa asirra kaa'ame amma si fooloo godhani. Silkii kana keessa jira kaa. Silkii laman qaban jenne deengada. Lakki tokkoon qaban jedhee bara. Silkii takkittuma kanan qaban. Namni dadhagaruu amman bitadhutti. Viidiyoo irratti laa viidiyoo haasawaa gadhiise ishii. Akka namni jechuun yoo haasawaa gadhiiste akkaawuntii kan kee ta'uu namni ni beeka. Yoo garuu viidiyoo situma walliste namni akkaawuntii nama biraa sa'aatii. Akkasii asumaan immoo viidiyoo nan hojjedha garuu akkaawuntii Laayifii isa seeniiti akkaawuntii xiqqaan giseen laayifii seenu kootu namni achirraan fooloo siif haa godhu. Ashimaa kun. Sanaan nan dhufaa isa lammataa immoo ani samoona kana akkaawuntiin koo baduudhaan kan wal qabate illee viidiyoo akkaawuntii tokkicha baneedheen dubbadhee akkuma sana immoo ixifii akkaawuntii 10 immoo maaltu baname guyyaa kaleessaa bichaa akkaawuntii baay'ee banamaa ture. Feesbuukiin immoo jira. Ani feesbuukii silkii kiyyarra hin jiru. Ati feemasaa bar. Ati ilaalan malaan nama guddaa bar feemasaa nama 400,000. Kafayyaa qabus kafayyaan qabnes hundinuu numa jira as keessa jechuudha 400 kana keessa si galee. Nama 400,000 qabdii deemu jirta si galee miti. Kasi faarsus kasi qeequs walumaa galattu fayyaanis du'aanis hundini jira as keessa jechuudha. Kanaafuu ati namni maqaa keetiin banatu numa banata ganaa babbanataniilleedha rakkoon jiru kana caala guddattee bika guddaa geessa. Kanaafuu ati qofxanna ja'ii kana booda asirra deemteen bobbooyin namni yoo kaboochu ta'e biiftuu boochuu siin ja'a. Wallaahi namni maqaa sii baasa jechuudha. Akka Fatiyaan ta'in Fatiyaara dhiifama naa godhi. Fatiyaan amma gisee Fatiyaan amma boo'ichaan beekamte waan ta'eef yoon boo'in isiin amma yoon boo'in anaan ta'uu etti isiin amma yoon boo'nyee anaan ta'uu namaa wal bartee jirti si garee atis akkasii wal bartee namni gana yoon boo'nye bakka namni si laalu si galee akkas hin ta'in. Wallaahi amala namatti boo'uun bareedduu tiyya wallaahi dhuguma bar. Dhokadhu boo'i namni numa boonyaa barnutis yoo boonyis garuu dhokanneetuma boonyigis takka takkas miidiyaa raggis takka takka miira keessa seenanii boo'uun numa jirti garuu gisee hunda boo'uun rakkadhee ifna jibbisiisee akkana godhatta kun akka waan jaalalti si keessa maramtee arrana dabbaraa jira maal jechuun arrana dabbaru jira arra sirriin jiru akkana ittee viidiyoo poostuun godhiin kana booda. Ammaaluma taate jeetuma laalee firraa callisa gaaslaa haasawni kiyya. Samirratti hafaa gisee hunda ishuma ja'anii hafaa. Inaaf kana booda bakka inni isaanii koosiin dhagaa bar. Sirriittis dhagaa. Ooyee. Akkam nagaa oltanii? Akkam nagaadhaa buusa. Maki jabduu teenya dhugaa rabbi osoo teenya ta'uu baatte inni naafna turree baga teenya taate duraan dursa buleetti teenya maki dhugaa hedduu galatoome. Muciyyoo tana guddisuu keessa sadarkaa kanaan ga'u keessatti qooda guddaa fudhattee bakka kanaan qaqqabdee turte. Muciyyoo tana osoo naannummaa wayii qabaattanii aantummaa wayii qabaattanii wanta isaanii taate jechillee jedhu ni dhaga'ama silaa. Osoo akkas hin taane oromummaa takkaa bira dhaabbattee bakka kana
qaqqabsiisuu keetiif wallaahi ati dhugumatti gootittidha. Nama gartee na argaaf dalaga osoo hin taane osoo na argaaf taate nama biraa bakka kanaan qaqqabuu dandeessa jechuudha. Akka namummaatiin yaaddee muciyyoo san bakka san keessaa fuutee sadarkaa kana gahuu kan keetiif waan guddaa ammallee deebitee ergaan ati dabarsaaf jirtu kun ergaa cimoodha. Isii qofa osoo hin taane namoota waan akkanaa kana dalaganiif illee gaariidha. Biiftuu dhugaadha. Jechi makiin jettee ati immoo nama jabduudha. Umriin kan kee umrii ijoollummaati. Akkaawuntii kana jabeeffachuudha qabda. Akkaawuntiin biizinasaatii fi akkaawuntiin hawaasni ittiin si beeku wal adda ta'uu qaba. Hojii kan kee hojii biizinasaatii wal qabate ittifaaqni keessa yookaan waliigalteen keessa yoo akkas taate san hin beeku. Yoo akkas hin taane immoo akkaawuntii kana ofuma duuba qabaachaa akkaawuntii daldalaa yookaan akkaawuntii waan kana ittiin dalaydu yoo baafatte gaariidha. Makiin jechoota tokko siin jetteetiin turte hojii kana qofaadhaa miti gatii hojjettu gartee tokko si ta'uu danda'a tokko si ta'uu dhabuu danda'a. Inni irra guddaan kan ittiin si jiraatu hawaasni ittiin si beeku akkaawuntii kana isa kana jabeeffachuu qabda jechuudha. Hawaasni illee kanaan si beeka. Kanaafuu ergaa isin jette kana fudhadhu makiin qaamaan xiqqoo taatus sammuun isii nama guddaadha. Kaleessas jabummaa isii garsiisuun osoo isin tuqamiin osoo sharafni isiin bu'iin bakka kanaan qabuun isii bakka kanaan gahuun waan akka gaariitti yaadduu fi isii fakkaattee waan isin jette fudhadhu mucaa dubartiiti. Kanaaf baga gammaddee akkaawuntiin kee baga sii deebi'e garuu gaafati boottu gaafati miira keessa seentu siif barreessuu baannus wal arguus baannus miirri keenya ni tuqama. Maaliif karaati keessa darbitee bakka dhufteetti bakkee kana qaqqabde waan beeknuu fi akka keessi keenya hin tuqamne atilleen bakka marganii gabbaaniin bo'an dhugaa jette makiin namni gubata hin qabne hin jiru namni laalaa hin qabne hin jiru akkuma laalate sanitti namni nama jalaa dabeeti laalaa san ofirraa xuruurata waan taateef ati jabduudha yeroo ammaa kana keessatti eenyuyyuu bakka buutee nuuf sagalee ta'uu dandeetta obboleettiitti jalaan xiqqaattullee jechuudha. Kanaaf makiin galatoome jechuu barbaada. Akkuma isin jette kana godhee akkaawuntiin kun akka si jalaan miidhamne beeksifni ati beeksiftu kun akkaawuntii daldalaa walirratti waan hidhaan jirreef si jalaan miidhamuu danda'a. Tarii abbaan biizinasaas nama uffachuu danda'a. No osoo akkas hin taane nuti sillee barbaanne akkaawuntii kee kanallee barbaanna siin jechuu barbaadame akkuma makiin jette kana godha akkaawuntii kee fudhi asirra kaa'ee yoo san osoo asirra keette akkuma tokko sii taa'ee beeksisuu dandeessa jechuudha. Akka anis kana booda kanaan beeksisan hojjedhu akkuma isin jettan akkaawuntichi beeksisaanii miti kan beekame durumaa'u qaldiiwwan garaagaraa akkasuma immoo isin jedhanii gizee laayifii ittiin hangalaa laayifii jechuun koomishiniidha sila naa kaffalamuuf hojii koo dirqama hojjechuu sila hin qabuuf laayifii gizee tokko kanaan hangalaa amma sunnaa baratamutti jechuudha. Sana booda sana immoo porofaayilii hojii irraan kaa'a ittiin hojjedha beeksisawwan garaagaraa asirratti nan poostota. Akkaawuntii guddicha fuudhee achi keessa nan kaawwadha sanaan immoo hojii nan hojjedha jechuudha. Garuu ammaaf silkiin qabu waan ta'eef amma silkii bitadhutti akkas xiqqoo ishii wallaalaadha malee odoo silkii lama qabaadhe okeedha. Garuu immoo waan reefuun hojii galis illeen waan tokko sila dura bu'ee silkii dura wantoonni na barbaachisan waan jiraniif isaan isaas sana mimmijeeffachuudhaaf silkii bitachuu dhiise malee otoo silkii bitadhee rakkoon qabu ture. Akka nuun haalaan ta'u akka ammaa kana tiktookiin immoo hin beektu kaa. Faranjiin akka feete isa gooti sanaa fi ina sakaakalama waan hundumaa gara fuulduraatti immoo ganaa kana ol sakaakallee hojii irratti illee jabduu ta'e argamu. Silan barbaadu fan gisee baay'ee beeksisa ittiin gadhiisa. Namoonni baay'een kana dura mijayyoon tun hojjettee nyaatti amma nani harka kiyya qabaa jedhee harka ofirra laalu durasiitti jechuun amilee koo tuqaa waan tureef sanarra dhaabbadhee nama hojii kana beeksisaanillee karaa laayifillee gizee baay'een ijoolleen waa dhufanitti qalladan nan haara maaliif gizee sa'aatiin hojii hojjedhu maaliif kaleessa harka qabdeedhamee sila yaaddameef harka kiyya sanatti agarsiisuudhaaf waan ta'eef hojii kiyya irratti gizee hundumaa xiyyeeffannoon godha. Gizee kamiyyuu jechuudhaan amma faamesii gurguddaa birallee yoo deeme mana maakillee ol naqee beeksisa kun dhaabunumaan beeksifadha. Oduu ammaa wajjinaa sa'u nama gasni ragalchee meeshaa nan gurgura. Maaliif kaleessa harka hin qabdu dhiyeessilan beekameef harki kiyya sun akkam akka hojjechuu danda'u baranii fanan akkas godhu. Naa sana amma immoo akkaawuntii hojii nan banaa Oromoon immoo na jaalatu dhugaa akkaawuntii bireetiin illee gaafa galu nama 600 ta'ee taa'aa ture. Anasuutiin illee gaafa galu nama meeqannaa ala taa'aa ture naanu ndee nama ammana guddatee jedhee amma nuuf laalu dirasiitti na oofanii naa galatooma dhugaa jecha saniin qabu. Baay'ee sin jaaladha baay'ee sin galateeffadha uummata kanaaf jiraadha. Nah, kasih warna dubbachuu artisti tufaa bagana gaanatti akka. Waa xiqqoo dubbadha baay'eellee dubbachuu fi dandeettiillee baay'een qabu. Garuu jechuun namoonni hedduun jalaallee warri barreessanii gubbaarraallee namoonni kamumtiyyuu waa'ee keessii gammadaa jiru natti fakkaata. Amma argutti jechuudha.
Kan jechuun maa jechuudha jajjabina siif ta'a. Ijoollummaan yaa'u qabaachuu dandeessa. Ijoollummaan si dhaguus danda'a. Wanta hundumaa irraanfachuus dandeessa. Chaalenjiin yeroo sitti baay'atus gaddi sitti dhagahamuu danda'a. Akka maakiin fasiin jedhani. Fakkeenyaaf namni kamtu gammadee hin jiraatu beektaa. Hundumtiyyuu ni gadda ni qaba. Gadda isaa garuu duuba irratti kaayata. Gara miidiyaatti gaafa dhufu immoo gara biraatiin dhufa. Wanta si gaddisiisu, wanta si dhiphisiisu yoo tokko tokko boo'icha soo ta'ee gara miidiyaatti hin fidiini. Maaliif gaarii siif hin ta'u bareedaas miti waan ta'eef jechuudha. Rakkoo kee duumarra kaayadhu Waaqayyo ni arga. Namoonni si beekan immoo ni beeku. Jechuun dhugaa maaliif ansi baree amma miti yeroo dheeraadha. Haala si barees beektaa, haala aniif ati gidduu keenya tures ni beektaa. Garuu ani sana hunda follow gochaa hin jiru. Maaliif? Karaa inni ilaaleef karaa ati ilaalte gargaridha. Kanaafuu jabduudha jabaadhu isa kaan rakkinaaf harka hin kenniini. Umuriidhaan daa'ima ganaas fuuldura kee hedduu dheeraatu jira beektaa. TikTokiin kun yerootu fide malee teknooloojiin TikTokii kana caalu immoo boruu dhufuu danda'a. Har'a TikTokiin jireenya keenya har'aas miti isa boruus miti. Yeroo har'aaf itti fayyadamuu dandeenya iyyee. Gaafa waa tokko ta'an amma fakkeenya akkaawuntii koo namni hin beekne hin jiru. Ani biizinasii ittiin hojjedhu hin jiru. Garuu akkaawuntiin sun gaafa haakii ta'ee dhuguma gadda guddaa natti dhaga'amee jira. Haa ta'u garuu akkaawuntii sun duubatti akkaawuntiin biraa akka jiru jireenyi biraa akka jiru ni beeka. Kanaaf ati maallaa akkaawuntii riizarvii ta'e qabaadhu. Rakkinni bilbilaas rakkachisuu danda'a. Bilbiluma kee kanarratti akkaawuntii 2-3 yoo banatte yeroo isa sana fiyeessuu barbaaddu namoonni si beeku akkasuma akkaawuntii xiqqoodhaan as baatee viidiyoo maaniyyuu. Guyyaa tokko tokko yoo dubbatte akkaawuntiin sun sii guddachaa deema. Dabalata siif ta'a jechuudha. Nama akkaawuntii kana gaafa inni sun haaki ta'e akkaawuntiin kun foloo inni nama 200 moo 300 waan akkasii qabdutu jira ture. Amma garuu 4,000 wayii ga'e raanatu foloo hin taasisu namnis foloo nan godhuu himan. Kanaaf jabaadhu yaa ijoollonni Oromoon si jaalatu. Namni rakkanne immoo hin jiru. Rakkina immoo chaalenjii godhanii keessa darbu. Ijoollummaan si dhaguu danda'a. Ijoollummaa sanaaf namni siin jedhu irraanfachuu dandeessa. Garuu namoonni jajjaboon si bira jiru. Amma fakkeenyaaf sooreen dhugaa fakkeenya hunda keenyaati. Ani sooretti anan bare tureera. Baay'ee nama jabduudha. Gorsa ishii fudhadhu. Naannoo tokko jirtan natti fakkaata. Qaamaan illee arguu dandeessa. Warreen akkasii si bukkee jiran kana isaan irraa oolmaa isaanii, bultii isaanii, haala isaanii isaan irraa ilaalaa waan jirtu atis illee guddachuu ni dandeessa. Rakkina har'aaf harka hin kenniini. Wanta uumamee gaariitti fudhuuti irraa deebiteettaa baga gammaddee inni oolmaa si oolee si oolmaa naa galatoomu. Kanaaf jabaadhu siin jedhaa hundumti keessanii galatoomaa jechuun karaa dandeessanii namni maallaqa qofaan miti yaa uummata yaadaan wanta qabuun nama sappoortii yoo godhe namni sun ittiin jabaata. Inni maallaqa qabu maallaqa qaba maallaqaan sappoortii si godha. Inni yaada qabu yaada isaatiin inni humna qabu humna isaatiin akkuma dandeessutti maal jedhu yoo dandeesse fiigii yoo dadhabdee suksukii yoo dadhabdee daa'imii garuu waan barbaade haa ta'u deemsan dhaabiinii jedhu miti. Kanaafuu jabaadhu siin jedhaa hundumti keessan galatoomaayii. Akkaawuntii yoo rakkina qabaatti dhugaan akkaawuntii xiqqoo wayiin qabaa 2,000 qabdu isa sii kenna guddifachuu dandeessa. Kaleessa banee 10,000 galeera kaleessan banadheeyyuu har'a 10,000 galchaniiru. Ayya akkas taanaan bareeda galatoomaa taphadhaa warri kaanis yaadama keessan yaada jajjabinaa kennaa fi namni hundumtiyyuu yaada garaagaraa ni qaba. Qalbuu galatoofi dhugaa rabbi qalbeessan. Dhugaa qalboodhanii xiqqisee wayii waan ta'e xiqqoo tokko irratti wal mufannee turre yaa hojjechoonni achitti fayyadamee bargxiidhaan gaariin turre anillee akkuma sana ammoo badii koo beekee gisee baay'ee manoota ijoollee gastii irra galee jirulleen deemee gaafadhee dhiifama gaafachuu silan barbaadeef dhiifama gaafadhee ture. Maaliif hojjechoonni guyyaa wayii mana geemii tokko odoo taphannu yaa waan taphachiisaa ture isa sila ta'eef qixaatiin mucaan naqaxxee gaarii waan naan dhufneefu giftaralleen mucaallee walumatti qabee arrabsee giftarri immoo qalboo ture. Naa sanaafuu qalboo koo aniif qalboon dhugaa dubbannoo ta'ani kooyinii 100 naa kenneen beeku qalboon Ingiliziin baasoo ta'e garuu leebiliin inni qabu leebilii 30 wayi ture. An amma jalaa badeesuun kun hundumtuu ijoollee keenya baay'ee jajjabeessa. Gisee kamiyyuu galma ijoollee keenyatirraa geemii qabanirraa gargaarsa qabanirraa inafu.
Ana godhu dirqama irra hin jiru. Senegalee yoo nama kofalchiisu dhuguma sila ijoollee sappoorti godhuufu ani gisee hundumaa nama ijoollee sappoorti godhu. Sabboonatu lamaallee akkasii ana dhugaa rabbi dhufee ana tokko isaan taphachiisan garuu ijoollee keenya baay'ee sila sappoorti godhaniif nama keenya sappoorti godhu immoo gisee kamiyyuu nan jaaladha. Nama ijoollee keenya dhaabbatuuf gisee kamuu nan jaaladha. Maaliif gammachuun akka nani hoggaa namni dhufee waan godhe gammadu sana silaa namni sun gammaduufu baay'ee dasna'eedha. Atillee nuuf jiraadhu qalboo godhugaa rabbi baay'ee si jaaladha baay'ee si kabajaa kuma kana gaafa namni shawaammate akkasumatti dhaqirratti argamee fi waan sana sigalee waan gammachiisu keessaa nama bira dhaabbatu humiyyuun manitti gammadaan sooreen illeen oolman illeen namoonni sirra jiran kun araarsan illeen namni sirra jiran kun dhugaan dubbadha waan ta'e hundi isaanii karaa deeggarsaatirraan kan wal barre karaa deeggarsaatirraan bilsii baasee dubbadha ta'e gorsaanis haa dhufanii waan qabaniinis nama sana sappoorti gochuu haa dhufanii gisee baay'ee namni nan onni irraa jaaladhu geetaa misikiriin nama deeggarsa irratti argina nan jaaladhu maaliif rakkinni akkam akka ta'e silan beekuuf rakkinni akkamitti akka nama qoroggaa immoo namni tokko dhaqee gorsumaan bira dhaabbatu namni sun akkam akka gammadu silan beekuuf namni gisee baay'ee namaaf gaarii godhu nan jaaladha aartisti Tufaalleen hundi isaanii warras keessa jiran kana dhugaa naa hundi keessanuu galatoomaa gorsa keessan immoo naaf fudhadhaa. Maaliif ani amantaa hawaasaati waan ta'eef waan hawaasni na koonaan jedhee bira wanni darbullee hin jiru darbullee hin barbaadu sila ta'e. Akkasii qalboo koo garaadha naaraarratti na fakkaata. Araani jalqabumayyuu wanta akkasii keessatti hin jiru jechuun yaa uffisutti dhiphate malee ani dhiphina hin qabu. Maaliif jechuun ani akkamitti kadhadhe beektaa? Karaa ani fudhadhuuf karaatti fudhattu adda ta'a. Ani yaa ijoolleedha jedhee fudhadha. Maaliif ofii kiyyaa fi ofii kiyya of madaalee jechuudha. Gara biraatti fudhadhee miti. Homaa tokkotti illee waan biraa jechuudha fakkeenya namoota ture keessaa sirriitti wal beekamu boonaa kana beeka. Boonaa kana wajjin waan waliin hin jenne hin jiru. Waan nuyi diraamaa wal irratti hin dalagne hin jiru. Nama gastii irra gashinee wal galabbannee namallee firaankii yeroo gooneerru ni jira. Dhugumatti ijoollonni aaranii akkamitti wal loltu kan jedhanillee nutti. Maaliif ani nama akkasii miti? Jechuudhaan eenyuyyuu guddina namaatiif nan hawwa otoo naa danda'ame namni kamiyyuu jechuudha namni kamiyyuu rakkina otoo arguu baatee natti tola beektaa. Kanaaf ani waa tokkitti sitti illee hin qabamne jabaadhu jabduudha rakkinaaf harkan kenniini rakkinni yoomiyyuu hin jiraata namni rakkanne hin jiru garuu rakkina sana akkamitti keessaa baasa jedhudha. Kanaaf namoonni jajjaboon as keessa illee jiru mee artistii Tufaanaa dubbatu jechuun fakkeenyadha nama gorsaa keenyadha carraasaaf laadha. Albenza guddaa galatoomii nama ulfinaati. Wanni guddaan jechuu barbaadu wanni guddaan jechuu barbaadu waa lama qofa. Takkaa'u qocaa asitti muranii jennaan rabbi keessa jira ittidhan. Qocaa asitti muranii jennaan rabbi keessa jira ittidhan. Akka biiftuun dallantuun akka biiftuun bo'aa turteen akka biiftuun itti dhagahamaa tureeni sila akkaawuntiin ishiisin gubataa asillee gara Dubaay kanan deemtu ture. Chaalenjii baay'ee biyya keessa yeroo jirtu irraa hin beeka. Inni guddaan garuu inni guddaan rabbi qabaachuudha inni guddaan dhugaa qabaachuudha. Nama keessa namatu jira. Wal beekuu fi walii beekuun gargari soorettii faadhaan qaama wal argaa jirta warra qalbii jijjiirate waan Oromoo dubbatu warra dhugaa dubbatu ijoollee keenya baranii dhaloota fakkeenya ta'an bira jirta qaama wal bira jirtanii gorsa hangafoota keetii fudhu namni hundi nama gorteefillee dhugaa nama gorsu dhugaan lafarra jirti yeroo akkasitti mamaa si bira dhaabattu sooretti si bira dhaabattu icciitii gola icciitii ofii godhachuun dhugaa himachuun dubartiin chaalenjii baay'ee booda milkaa'uu dandeessi waan taateef waa baay'eedhaaf si barbaachisan ilma dhiiraa caalaa keessattuu isaan chaalenjii baay'ee booda gara milkaa'inaatti waan dhufaniif keessattuu gola icciitii godhattee obboleen dhugaa godhannaan utubaasii ta'uu danda'an. Gaafa akkaawuntiin kee guddataa dhufu amala jijjiirraa iddoo kee jijjiiramaa dhufuu qaba. Hordoftoota kee kabajaa dhufuu qabda. Fakkeenya nama hundaa ta'uu qabda. Waa baay'een kee jijjiiramuu qaba bakka. San jijjiiramuudhaaf immoo nama muuxannoo sirra qabu. Ifin sooretti wajjin qaama si arginaan dhiyoo tana baay'een gammadaa ture. Baay'ee wal utubuu dandeessan gaachana sii ta'uu danda'a waan taateef viidiyoo kee ganama maxxansitti argennatti dhagahamaa ture. Akkaawuntii sirraa'uu danda'a. Kumaa kun rakkoon qabu. Amma immoo qocaa asitti muranii jennaan rabbi keessa jiraasani. Baga sii sirraa'ee yeruma kamiyyuu namni obsa qabuu fi rabbi guddaa qabu furmaatan dhabu warras keessa yaada gaarii kennitaniif illee ulfaadhaadha. Qalbeessaan gaachana ijoollee keenyaa gaachana nama hundaati kun hin dubbatamu. Agasuun iyyaa walitti badus sirrii miti. Yaa ta'u hangafa fi dhaga'uun